osoo an dandeettii qabaadhe maastikaa kana argite foon ijoollee arsii akka maastikaa kanatti yoo nyaadhe sa'aatii kana nagam biyya nyaadhooti inshaa Allah foo ijoollee arsii nyaatta ati amma dhibbatti intala dubartii bara darbee keessa jimmaan keessatti milishaa nyaattee jedhanii raasan takka intala isii akka taate humaa ragaa of baate geessitiyya takka dubartii su'adaadaa siitaati takka waa siitaati firummaa qabdan namni osoo jiru nama nyaatu jechuu barbaadeeti amma intalli sun bara darbe milishaa nyaatteedhanii dhugaa ta'aa sobataa miidiyaarra gadhiisan jechuudha tarii sodaachisaniitiin maqaa illee balleessuu danda'anii allaalame tarii namni nama nyaatee hin yaadu yoo goojjame nama nyaatte malee goojjame jechuun warra halkan bineensa hojii hojjetu warra guyyaa ammoo ilma namaa fakkaate dhala namaa wajjin jiraatu akkas taate akkanatti ijummaa kan kun goojjame fakkaata sababni isaa nama sodaachista waan ta'eef nama waan natti ijoollee marabaa nyaatin gaafa ijoollee arabaa nyaatta akka nyaatamtu beekatillee gifti keetabni hin jiru. Arsii ammoo kagar asiitii yoo deebine ammoo ati jechuun inshallah dhiqa arsiituun geettu jalqabarratti arsii jechuun biyya jawweeti arsii jechuun biyya olomaati arsii jechuun biyya beektotaati arsii jechuun wannummaa arsirra dhabame tokko hin jiru warra wanni arsirra darbee uummata kaawwan gaa jiru malee dhugaa siimaa akka Itoophiyaatitti jechuudha akka Itoophiyaatitti odoo arsiin jiraachuun baattee dhibbatti hongee Itoophiyaadhaan nyaanni Itoophiyaadhaan akka dhabamu beektaa harka dhibba keessa 95 nyaanni gahaan qamadiif garbuun arsirra akka galu beektaa giftiti maatiin kan keetu waan nyaatu hin beektu wasii asii arsii nyaachuu barbaadde biyya nyaadhote ishii kana jedhu kutaa kaawwan tarbeetii miti arsiin kutaa Oromiyaa kamiinuu hin caalu kutaa kaawwan kamiinuu gadii miti walqixa garuu dhugaan dhugaadha dhugaa osoo faayidaan qabu arsirraa parsantii 95 akka Itoophiyaatitti jireenya qamadiitiif garbuu galchee Itoophiyaa jiraachisaa jiru amma Itoophiyaarra darbee mootummaan uummata ukkaamsee uummata irraa ari'atee biyya alaatti gurgurataa jiru qamadiif garbuu akka arsii dhaabee beektaa giftiti yamee nyaattaa achi booda waan maatii keetu nyaatu yoo hin beektu. Ani ka jedhu barbee ijoolleen keenya kun akkana yoo adda ol qoodanii ijoollee arsii osoo amma nyaadhe akka maastika kanatti na gammachiisa. Inshallah deemi rooza arabaa ofi galchi garaa si haa guutu bineetti waraabitti wayigaa hin beekteensa. Miira keessa galaa namni furdaa yoo beelee tarii furdaa yoo taate beektaa murteeffachuun rakkisaadha. Almuhim ani ijoollee Oromoon ajaa'ibaa barbee warroonni gandaa wal qoodanii sadarkaa osoo akka maastikaatiin nyaadhe itti gammada. Obboleessa kee jedhanii raasan kan wallaahi na ajaa'iba. Kun amma intalli ijoolleen keenya dongora qabu ijoollee arsii jimma akkana jedhee abootuun jimmaadhaan miti. Jimma jechuun uummata jaalalaata kan hubeennutti. Jimma jechuun biyya nagaatiin beekna akkasitti dhageennee guddannellee biyya mootiiti. Mootii namaa jechuudha. Akkasiidhaan dhageennee guddanne. Kan amma karaasaa dhuftee kuulloon Miilik irraa dhuftee Gondar irraa dhuftee Gojjam irraa dhuftee achi keessa guddattee achi keessa wal hortee arsii nyaadhaa jimmaa nyaadhaa jettu kuni jimmaanis bakka hin bu'u yoomiyyuu taa'e taanaan jechuudha. Uummanni akkanaaf okkotaan kun uummata keenya jaalala uummata jimmaan bakka hin bu'u kun uummata kuulloo jedhasan jechuudha uummata biyya biraa irraa biyya biraa keessa gale malee jimmaadhaa miti wanni akkasii beektan nuuf jimma maaltu wal fakkeessu isiniif fakkaata ijoollee arsiitiif ijoollee jimma wanni wal fakkeessu. Inni guddaan maal isiniif fakkaate islaaminaadha. Nulachuu warra rabbi amanu harki caalu jechuudha. Harki caalu arsii keessallee ijoollee islaamaatti baay'ata uummata islaamaatti baay'ata. Jimmaan keessallee uummata islaamaatti baay'ata. Wanni walirra nu fakkeessu tokko isa kana. Harargeedhaa wanni nu fakkeessu tokko isa kana. Walloodhaa wanni nu fakkeessu tokko isa kana jechuudha. Kana hojjedhu islaamni gara biraa hin jiru kiristaanni gara biraa hin jiru jechuun kiyya osoo hin taane baay'inaadhaan bakka itti argamu asii jechuu barbaadeeti. Nu ammoo Oromummaa irrallee wanni nutti amannu guddoon islaaminaadha. Akka islaamaa takkaatti fi akka hordoftuu islaamaa takkaatti tateessaa yoo jiraadhu bakka kamiinuu jiraadhu. Inni kana ati ammoo as deebitee arsii na barbaachisaa foo arsii na kajeelchisee yoo jette hoolaa siiqallaatiin kootu ishee gaafa san gaafa warri keenya hoola nama qala keessummaa arsii yoo dhatte amma keessummaa ni marqa si nyaachisuu sitti qalanii si nyaachisan jechuudha. Alhamdulillahi wanni kallattii sanii dhabame kallattii Oromootii wanni dhabame hin jiru wallaahi alhamdulillah. Arsii deemnaaniin
waa hunda guutamadha. Jimmaan deemnaan waa hunda guutamadha. Harargee deemna waa hunda guutamadha. Akkaataa inni Walloon deemna akkas, Shawaa deemna akkas, Wallagga deemna Walloo deemna Booran deemna wanni nurraa dhabame takka hin jiru jechuudha. Dhugaa Rabbi akka nuti itti fayyadamnu dhabne malee jechuudha. Akka nuti itti fayyannee itti fayyadamuu dhabnetu wal adda ta'e afaan wal wallaallee walii beekuu dhabne malee wanni kutaa Oromiyaatti dhabame tokko hin jiru. Akka addunyaatitti silaa biyyi of dandeettee biyyi waa meeqa taatee guddattee guddinaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu jechuudha. Garuu nuti walii hin beeknu, ofiin hin beeknu, wal gorsan hin dhageenyu. Rakkoon keenya kana rakkina abbaa takkaatiif rakkina dhuunfaa keenyaatiif ani Arsiirraa miti amma. Arsiirraa rakkina qabaadheef Arsii hundi mataa gargaaree arrabsama jechuudha amma. Jimmaan taateef Jimmaan takkatti waan taateef Jimmi hundi si duukaa arrabsamuu sila. Boorana taateefis Abbuu Boorana jenna uummanni nagaa haga ammaa an miidiyaa kanarra arge uummata Booranaa takka, uummata Gujii lama, uummata eessaayyuu Fantaallee tokkuma miti. Fantaallee Gujiin garagara. Anummaan kutaa Oromiyaa wallaalaa jira dhugaa Rabbi. Kutama asirra iyyituu qabataara Arsiidhaaf Jimmaadha Harargee Shawaa kanuma Walloo kanneen qabataa jira malee warra nagaan taa'aa jiru san dhugaa Rabbi dagatu jira akkam uummata nagaa ka miidiyaa kana quba hin qabne bataadhaani warri miidiyaa qabullee walla nagaa ofiitiin jiraata. Keenya xawal waallee amma miidiyaa ol baate tunniin waa hedduu balleessaa jirti. Hanga daangaa Oromummaa walirraa fuutee hanga foon eebaluu osoo arge ilma eebaluu yoo argite ilma Jimmaa yoo argite qaba ajjeesa fannisaadhaan badabbu ilmaan Minilikii barbee kun amma wallaahi Arsiirraa ta'e taanaan Jimmaarraa ta'e eessa kutaa kamiinuu bakka hin bu'u uummanni kunniin jechuudha. Kunni uummata hooleeyyiidha. Keessaafuu ijoollee Suudiiti. Ijoollee Suudii bahaararraayyuu akka dhufteen hin beekne gaara san akka dhufteen hin beekne gaafa as geette asiiraaf labanii maraaya kana akka seenuu baanu garaa guuttatte waan dubbattullee hin beektu. Hundi kun gora guddaadha. Kana hoo jedhu hunda keenyaa miti. Anis Suudima keessa jira waan ta'eef maqaa of balleessuun gaarii miti. Silaafuu abbaan yoo gaafa cabsee ilmi ollaa ija nama jaamsamumaan jedhani gaarii miti. Hamilee makiyyaa'uu ijoollee Suudii arrabsuun gaarii miti. Ani hin dhaabunillee ammoo nama keessa dhufti. Kanaafuu iyyuu warroonni wal qoodan. Mi'a dhaabnu wallaahi wal qooduun kun bakkaan nuun qabu. Kusumbillaahi wal qooduun kun yoo karra nu hambise malee yoo waa hin taane irra nu kuffise malee yoo jireenya keenya nu balleesse malee wallaahi wal qooduun kun nu miidhaa jira. Nu miidhaa jira akka badaa. Nu miidhaa jira dhugaa Rabbi. Walirra duuluun kun nurraa hafu. Dhugaadha kutaan takka kutaa Oromiyaa gaafa tuqamte Arsii yoo tuqame Jimma wajjin dhukkubsachuun dirqama ture. Jimma tuqamna Walloo wajjin dhukkubsachuu. Shawaan tuqamna Arsii wajjin dhukkubsachuu turre malee nu sadarkaa diina walii gadhiisuu bira darbinee sadarkaa ofii waliin garagalchine wanyaachuuf walii ofii barbaadachuu jireenya walii golgoleessuu sadarkaa kana geenne jechuudha. Rabbiin nu haa baasu. Rabbiin nu haa tiisu wallaahi. Akkaataa nu itti jiru akkaataa namaa osoo hin taane akkaataa bineensaatiin jiraataa jirra. Garuu raafmanni Rabbii badhaadha. Raafmata isaatiin nu haa dhaqqabu ijoollee keenya kutaa Oromiyaa kana. Aboo Rabbiin nagaa haa kennu. Wallaahi Rabbiin tokkummaa kana Rabbiin nuuf haa kennu. Wanni nu miidhaa jiru tokko isaa kana nagatti.